Eeni jirra jaamee harargeen akka jirtuun laala. Wayin isinii mutee ma harargeedha. Harargee fi wayi mutee ma mee harargeen ni jirra jaa jalatti. Eeni jirra jaamee harargeen galtee hundinuu galtee arsi galtee. Harargeen hundi arsi galtee. Arsii fi waadhaa ma arsii ni jirtanii? Mee arsii ni jirra jaa? Arsii ni jirti dhiisi harargeen arsi galte. Hayya arsii ni jirtu? Si koomantu ni jirtanii? Eeni jirra jaame? Si koomantu ni jirra jaa? Kunoolaa. Baga jiraatan si koomantu wayin isinii hima. Harargee baga galtan harargeetti arsitti. Jirra lubbuu jaan kun arsiin. Abu'aan arsii tana bara arsii tana wanni mee isinii himu. Ummanni arsii kun du'ee dabra malee. Du'ee dabra malee wallaahi billaahi. Maqaa fi abadan irraan kutan. Maqaa fi irraan kutan abadan. Ummanni arsii kun laali mee amma kana jala jiru harargeedha garuu arsii ta'an. Dhaggeeffadhoo baam arsii fi waadhaa ma hararratti dhaamsi kiyya kute. Harar jaartii harargee babbareedduu anaatu ni kaasanii godhe takka jaa dhalaa teessan fofokkottuu naatu harargeedhaan ni kaa godhe. Sini galee dhalaa teenya babbareedduu harargeedhaaf arsiidhaaf halaal waraabadhaa sagaleeti. Dhalaan teenya babbareedduun arsiidhaaf halaal harargeef haram dhalaan bareedduun ifiif diddaniimi. Dhalaan fofokkottuun arsii maddigal arsii ta madditti hafte ta rakkattee hafte ta godatti hafte ta jallootti ta diriirtuun ta'in harargeedhaaf halaal babbareedduun arsiitii fi babbareedduun harargeef haram. Sini galeemma waan harargeen maqaa fi diddeefiin maqaa keessan sirraa fuudhu jiraarra qabadhu hanga maqaa keessan falmattanitti akka arsii kanatti